qophii addaa kan isiniif qopheessinedha. Egaa maarree ayyaana kana sababeeffachuudhaan guyyaarraa keessummaa tokko isiniif qabannee istuudiyootti dhiyaannee jirra jechuudha. Keessummaan keenya har'aa kunis weellisaa, barreessaa diraamaa akkasumas barreessaa kitaabaa kan ta'e weellisaa Tufaa Wadaajoo jedhama. Egaa Tufaa baga nagaan dhufte. Isinis baga nagaan nu eedan. Ayyeen egaa isinillee baga ayyaana qilleetiin si geessin jenna irra deebine. Walumaanuu baga nu geessiniin jedha. Ayyee gamee Tufaan eessatti dhalatee eessatti guddatame? Ani kan inni dhaladhe naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Roobee Diidaa ganda Saddiiqaa Tochaa jedhamutti dhaladhe. Mee Tufaan weellisaadhas barreessaadhas akkasumas iskiriptiiwwan diraamaa raadiyoo garaagaraallee yeroo dheeraaf barreessaa akka turte odeeffannoo ni qabna jechuudha. Mee tuu gara hojiilee kee kanatti hin dhufiin Tufaan akkamittiin yeroo ijoollummaa isaa dabarse keessumattuu guyyaan irraa guyyaa ayyaana qilleedha. Taphni qillee ni jira jechuudha. Tariitillee carraa argattee taphoota kanallattillee hirmaattee ta'uu ni mala. Mee gara achi duubaatti deebiitii waa'ee ijoollummaa kee nu yaadachiisi. Yeroo ijoollummaa koo lafti nuti guddanne Atochaa jedhamu kun ganda Qarreerraa Qarree gubbaadha. Baay'inaan ayyaana qillee kana yeroo kabajnu warroota hordoftii amantaa musliimaa hordofantu nuti cinaa jira baay'inni keenya jechuudha. Nuti horii baay'inaan maatiin koo waan horii horsiisaniif lafa qarree irratti kan guddadhe. Darbee korboo taphachuu kulolchanii eebuudhaan jeddoo isaa waraanaan kan hafaa jira malee baay'inaan akka innaan hin kabajamu biratti. Achi naannoo keenyatti wanta akkasiin jiru ayyaanni qillee kun baay'inaan hin kabajamu jechuudha waliigalaatti akka waliigalaatti. Horii fa'aa laga godaansisaa horii fa'aa ilmaan guddadheen baay'inni kiyya jechuudha akkasittan guddadhe. Maarree yeroo horii godaansan wanta baay'eedha kan jedhamu keessumattuu yeroo horii eegan yeroo dabarfachuudhaaf aduun akka achi namaa lixxuudhaaf deebi'ellee loowwan ofii sagalee ni beeku sagalee marartoo gara bishaan obaasus haa ta'u marga dheessisus haa ta'u yeroo gara kana deemu waan jedhamaa deemu wayiin jiramee erga hojii kanarra hojjechaa erga turteeti mee tariiti mee yeroo sana nu yaadachiisu waan jechaa turte. Yoon kan yaadadhu kan loon nu tiksu tokko jira loon tiskee horii qabna turanitti. Anis horii baay'inaan hin eegne yeroo wayii obboleessa koo erga cabee baatii tokko horii eegen jira malee horii baay'inaan hin eegne. Tiskee loonii kun sirba baay'ee tokko sirba naannoo Salaaleetii gara biyya keenyaa dhufan kan guddadhe akkuma sitti Arsii Roobee ganda Saddiiqaa Tochaa sin jedheera. Salaalee irraa dhufe sirba ragadaa kana garmalee taphata. Ani sarraa fudhee ragadillee jira hojjedhellee jira audio koo yeroo albeema koo hojjedhu keessa galcheera. Sirba Taaddee Bireetii jedhee sirba garmalee. Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa dubarri waan lolte geeshoo tumaarratti. Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa Taaddee Bireetiyaa. Taaddee Bireetiyaa maal godhisiin jedhu dubbii dhumaarratti jedhee sirba garmalee. Dubartoonni bishaan bu'uu deeman osuma isa laalan fa'aa dhaabachaa oolanii fa'aa abbaa warraatiif fa'aa oolu. Naannoo keenya isaa wanta akkanaatti ture. Ulullee illee afuufan. Anis ulullee nan afuufa. Dandeessa ulullee afuufa? Nan yaala. Hanga tokko nan afuufa. Isarraa hin bareechuu dandeessi. Akkasitti kan dabarsaa dhufeen baay'ee tokko sirba sarraa argadde saniin albeema koo yeroo jalqaba hojjedhu keessa galcheera sirba kana. Baay'ee namatti tola mudannoo gaariidha kan dabarsite. Tufaan maatii ijaarratee jira moo maatii masaa waliin jiraachaa jira? Lakki maatii nan qaba. Yeroo ammaa kana mucaan koo waggaa tokkoo fi ji'a shanaffaa keessa jira mucaa tokkoon qaba. Maqaa isaalleetu Gaaddisaa Tufaa jedhama. Gaaddisaa Tufaa jedhama. Tolemee yeroo boqonnaa keetii keessumattuu yeroo hojiirraa boqottu maaliin dabarsitati? Ani yeroo baay'ee manatti kitaaba nan dubbisa. Akkasumas immoo kalaqaawwan haaraa amma kitaaba lammaffaa koo barreessan jira. Wanta garaagaraan barreessaa dabarsaa kitaaba dubbisaa miidiyaa garaagaraas hordofaa. Waa hedduu kanuma kanaan dabarsa yeroo koo. Meegaattituu kilipii kee hin hojjetin dura oodiyoowwan albeema iddoo baay'ee tokko hojjettetti kan jirtu. Mee albeemota kee kanneen keessaati kan nu yaadachiistu? Albeema koo jalqabaa nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu kan bara 2000 gadhiise keessa sirba dharraa nan baasu dhungoon jedhu tokko jira. Dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu atumti na jaallu malee eenyumtuu gargaar nun baasu. Dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu atumti na jaallu malee eenyumtuu gargaar nun baasu. Yeroo ijoollummaa kootti yeroo sanga miira jaalalaatis jira waan akkasii kanatti ture. Ayyee albeema eega hojjetteettati? Amma lammaffaarran jira.
waggaa kurnaffaa kooti amma kun lammaffaa keessa sirba lama gadhiiseera kilippiin Saawudoonis jechuudha. Gadoon jaalalaa erga waa'ee kana waa'ee isaa sufneeti. Hordoftoota keenyaaf feeruun keenya nool waan ta'eef mee waarraanuu jedhiiti kilippicha immoo istuudiyoo irratti hordoftoota keenyaaf feeraati. Ita chadaba balbala kesan dura maloda ma ita chadaba balbala kesan dura abjun ille alka sumayada bula maloda ma abjun ille alka sumayada bula tafi sorumali gingilchu seruma maloda ma tafi sorumali gingilchu seruma nafi saubatus dumnikeruma maloda ma nafi saubatus dumnikeruma farda dullome tabbatin gaachisani maloda ma farda dullome tabbatin gaachisani oso dhugaa beektu nasi yaalchisani maloda ma oso dhugaa beektu nasi yaalchisani. Keessumattuu gara hojiiwwan kee dhiyeenyaas itti adeebinuuti. Keessumattuu erga dhiyeenyaas kilipiiwwan hojjetteeti kan jirtu. Keessumattuu kilipii ati dhiyeenyatti hojjette gadoo jaalalaa ji'a sadiitti kan hojjetame. Kilipii baay'ee jaallatameerudha. Egaa kilipiin kun namoota yuutuubii irratti illee namoota naannoo 80,000tiin daawwatameeti kan jiru. Mee seenaa kilipii kana nu haasofsiisi. Kilipichi kan hojjetame akkuma dura si kaase dharraan hambaasu dhungoon jedhaan sirbaa ture yeroo daa'ummaa koo. Mucattii sirbeessanii arganne. Xiiqii jaalalaa yookaan gadoo jaalalaa dee nama immoo gara kanaan dhufe jechuudha. Sirbi sun bu'aa ce'ii hedduu keessa darbeen hojjedhe. Anis uummata kootiin maalaan hojjedhe yaadeen maaliif yeroo baay'ee diraamaa raadiyoon barreessaa ture. Gama kiliippiinis hojii bilchaataan qabu. Sanuma afaan hojjechuu danda'e. Kiliippii kana oduun hojjetuun dura oodoo irratti artistii beekamaa Ayyaanoo Bariisoo jedhamu tokko jira. Mucaa cimaa wayitii. Innis na deeggaraa ture. Walaloo irratti jechuudha. Walaloo irratti na deeggaraa ture. Yaadaloo irrattis na wajji jira. Akkasumas immoo jireenyaa shifarraa yaadaloo irratti na cinaa ture. Gaafan kiliippii kana hojjedhu ogeessi kaameraa immoo mucaa cimaa tokko jira sabboonummaa isaatiif waa'ee oromummaa kanarratti nama cimaadha. Ispoonsara guutuu naa ta'uudhaan kan naaf waraabaa ture. Waardii Muhammad jedhama nama yeroo cufa galateeffadhuudha. Kiliippii lama naaf hojjete mucaan sun. Ammallee hojii fiilmii koota irratti illee deeggarsa guddaa naaf godhaa jira. Kiliippii kana yoo hojjennu hawwasoonni hora arsadii bishooftu guutumatti ispoonsara shubbisa isaantu naa ta'e. Sababa kanaan nan cimee deeggarsa ijoolleen cinaa dhaabbatanii bahuu danda'e. Daayirektara yeroo san turellee Taataqii fi Beenyaa Dhaabaa kan jedhamu mucaa ijoollee bilchina qabanidha. Bifa qindaa'een kan hojjennedha. Wal dhageechuu, wal dhaggeeffachuudhaan, yaada walii kennuudhaan dandeettii qabnu walitti finnee kan deeggarsa nama hedduuf keessaa qabudha. Kan galata guddaa irraa qabudha. Namoonni kiliippii irratti naaf na cinaa hirmaachaa turan jechuudha. Mee gadoo jaalalaa kun
yeroo dhaggeeffatan waan seenaa dhugaa wayif keessaa qabu fakkaata tariitii seenaa dhugaa qabu moo yaaduume waan hojjettedhame. Tokko uumes qabaa akka seenaa dhugaatitti illee sitti himeen ture yeroo daa'ummaa koo sirba jaalalaan sirbaa mucattii jaaladhe san hin arganne. Dharraan hambaasu dhungoon jedheen ture duratti. Amma immoo gadoo jaalalaa xiiqii ishee ibsachuu lammaffamuu namoonni akka kiyyaa kunis hin jiran jedhee yaadeen walaluu san akkasitti hidhamatti goone rakkina koos quuqaa koos ayyaanotti hima walumaa sirreessaa baafne jechuudha. Akka mee oodiyoon sirboota albeemii oodiyoodhaan hojjette hawaasa biraan ma barbaaddisii qaqqabee jiraame? Kan jalqabaa akkuma ba'een baay'inaan deemee ture. Kilippi ittiin hojjennan illee haalli jirus gaariin turre humni koos laafaa ture. Baay'inaan immoo gama barruu barreessuu fiilmii barreessuu barumsattis deebeen deeggarsi garaagaraas yeroo saniin turre. Sassaniinan gara barreeffamaa gore diraamaa barreessuu iskiriptii garaagaraa barreessuu fiilmii barreessutti godheen jeddoodhaan anis waan gaarii qabadheen kilippiin hojjedheen gadi qabaa ture. Hayyee gaamee tolee afaanuma haasumaan qofa dhaggeef hordoftoota keenya hin gogsinuuti. Akkuma beekamu guyyaan irra guyyaa ayyaanaati ayyaana qilleedha. Egaa hordoftoonni keenya mana isaanii ta'anii kan hordofaa jiranidha. Nu dhaggeeffachaa bashannanuu akka isaan barbaadan waan ta'eef mee sirba tokko isaan affeerru sirba eenyu isaan affeerru. Sirbuma waa'ee ayyaana urgaa'u tokko fedhuma keetiin akka affeertu barbaada dhaggeeffattu tokko. Sirba ayyaana keessaati weellisaa istuudiyootti finnee akkasitti hin gadhiisnu tokkorra nu kaa'uun kenna fotumte. Akka sirba dammaraa osoo na gadhiiftee natti tola. Hayyeegaa hordoftoota keenya sirba dammaraa isin dhageessifnee walitti deebinaa ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Bagageessanii hundi keessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii marti keessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii. Milkii keessanii gamtaan tokkummaa barrii keessanii waaqni ni guutaa hawwii keessanii ayyaana hoggaa ayyaantu torgaa gadaan gabbinaa caffeen margaa walitti raagaa jaalalaaf nagaa. Inna guddisi guddaan oolchi dhibee fageessi maannaa marra yaa'aa muummuchi ka'ee keenyarra. Bagageessanii hundi keessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii marti keessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii ayyaana hoggaa baraaraa bagageessanii. Mootiin ayyaana maskaalli ga'ee lammiin ol argee birraan baree lammiin ol argee birraan baree waggaadhaan yaa waaqnu ga'ii bobbaan eegallaa golgaanu ta'ii dahoonu ta'ii.
gamtaan simadhaa yaana ogaa jidhaan dhaabinaa horaa dagaagaa. Shabacha 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 shabacha. Mee hojiilee kee hojiiwwan biraa hojjettu nuuf? Hojiiwwan hangammaatti hojjedhe keessaa yeroo dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa jechuun sa'aatii ammaa kana OBN'if diraamaa raadiyoo waggaa tokkoof ji'a lama darbe furmaata jedhu kutaa 57tti dhume naannoo fuula 1,000tti barreessan ture diraamaa raadiyoo jechuudha. Dhaggeeffattoonni OBN baay'inaan na beeku. Akkasumas immoo diraamaa abdii jireenyaa tokkos barreessan ture. Taa'allee ta'een raadiyoo irratti kan deemu jechuudha. Raadiyoo irratti taa'allee ta'een hojjetaa ture. Sakaallaa keessa immoo iskiriin iddoo muraasa mul'achaa ture. Safuu irratti illee hojjetaa ture. Achi sakaallaa irratti illee taatoo taatee hojjetaa ture. Taatee iddoo muraasa mul'adheera. Akkasumas immoo safuu irratti illee mul'adheera bakka 2-3 safuu xinnoo hojjedheera. Taatoo maan hirmaatte jechuudha. Taa'aa ta'e jechuudha. Barreessuu irratti diraamaa raadiyoon barreessaa ture. Baay'inaan kan dhaggeeffatame jedhee yaadu furmaata ka jedhu sun. Waggaa tokkoof ji'a lama tamsaa ture. Kutaa 57tti xumurame jechuudha. Isaan baay'ee tokko manni raadiyoo dhaggeeffatu baay'inaan na beeku. Mee diraamaa adda biraa ka barreessuudhaaf yookaas muka harkaa qabdu faani qabda laata? Akka iskiriiptiitti OBN'if kan kenne baay'eetu jiru. Qeeqni naa deebi'een jiru malee feedbaakiin isaa. Fiilmiin immoo xumuree yeroo ammaa waraabbiirra jiru jira. Fiilmii dhuunfaa jechuudha. Kana kanarraan jira. Yeroo ammaa kana waraabbiitti galleerra hojii gaarii hojjennee itti yaadaarra. Yoo danda'ame baatii 2 booda uummata bira ga'ee yaada. Kitaaba tokkollee akka barreessite quban qaba. Kitaaba mata dureen isaa Giphee Dhugumaa jedhu asoosama gaggabaaboo fi walaloodha kan inni of harkaa qabu jechuudha. Egaa kitaabni kun bara 2008 kan inni maxxanfame bara darbe jechuudha. Tariitii hordoftooti keenya of harkaa qabaachuu ni danda'u jechuudha. Mee kitaabni kee kun maal irratti xiyyeeffata? Qabiyyeen kitaaba kanaa seenaa dhugaa yookaan quuqaa fi madaa uummata keessa jiru irratti hundaa'eeti. Kana yoo jedhu giphee dhugumaadha mata duree isaa. Giphee jechuun maanni hoolaan akkatti walitti buusuun jira miti. Re'ee fi hoolaan fa'aa walitti qabuutu. Giphii walii galu. Giphee jedhama iddoo adda addaatti garaagarummaa loqodaa jiraachuu mala. Giphee dhugumaa yoo jennu maaltu dhugaatti bu'e? Akkuma isin jedhe quuqaa fi dhugaa uummata keessa jiru san kan barraa'edha kitaabichi jechuudha. Walaloo fi asoosama gaggabaaboodhaan kan barraa'edha. Kalaqa dhuunfaa kootiiti jechuudha. Mee kitaabni kun hordoftoota baay'ee bira ga'a akkasumas dubbistoota baay'ee bira ga'eera jettee adda? Eeyyeen ga'eera. Baay'inaan kan maxxansi jalqabaa xumuramee jira. Haala maxxansa lammaffaarraa fi itti yaadaera. Kitaabichi gara naannoo Ameerikaa kanatti baay'inaan kan namoonni hedduu fudhatanii naaf achitti gurguramaa ture. Namoota hedduutu dubbisee yaada. Baay'inaan gurgurameera maxxansa lammaffaarraan jira. Egaa tole waa'ee kitaaba keetii kaasneeti. Mee gara barruu akkasuma kitaabawwan afaan Oromootiin barraa'anitti haa deemnu. Mee yeroo ammaa kana sadarkaa akkamiirra jira jechuu dandeenya? Keessumattuu kitaabawwan afaan Oromoodhaan barraa'an yeroo ammaa kana torbaniin haala jennuun jechuun ni danda'ama. Maxxanfamaatti kan isaan jiran keessumayyuu qabiyyeen isaanii gad bu'aa yookaas immoo gaarii haa ta'u iyyuu malee mee gama kanaatiin tarii akka barreessaattis waan qeeqtu yoo jiraateef. Gama kitaabatiin kan jiru rakkoo guddaatu jira. Namni si gulaalus hin jiru. Namni immoo itti yeroo si kennes abbaan qabu jechuu dandeessa aartiin keenya. Isa kan akka yaada dhuunfaa kootti yeroo baay'ee miidiyaa irrattis dhuunfaadhaan ogeeyyoonni naannoowwan yuunivarsiitii waa'ee aartii barreeffamaa tiyaataraan maal hin jiran kun namoota baruu irratti yookaan immoo weellisuu irratti bobba'an kana osoo yaalli leenjii gaggabaaboo ifa volonteeritiin bakka tola ooltummaan kennan baay'een itti hawwii qaba beektaa. Kanaaf aartii keenya namuu hin barreessaa yookaan nama afaan danda'u qubee gulaalu tokkoon gulaalamaa hin maxxansa malee baay'inaan nama bilchaatan tokko ta'e malee darbee ta'e malee baay'inaan qulqullinatti baay'ee nu hafa. Baay'ee tokko nama hafa. Kun rakkoo waliigala aartii keenya keessa jirudha. Sadarkaan guddina keenyaatti illee aartiin keenya guddatee jirullee reef gara guddinaatti deemaa jira malee guddates jennee waan kaafnu baay'ee hin qabu. Booda garuu waan hojjetamu irratti barreessallee ta'e weellisaan qeeqa walii kennaa yaada walii kennaa hojjetame waan gaariidha ta'a. Barreeffama keenyas haa ta'u deebi'ee gama aartiitiinis haa ta'u gama kitaaba barreessuutiin haa ta'u maaltu eenyurraa eegamame akka barreessaattis akka weellisaattis? Aadaa wal wajjin hojjechuu, aadaa wal dinqisiifachuu. Nama hojii gaarii hojjete dinqisiifata. Nama hojii immoo hojjetaa jiru hojii sana akka bilcheessee hojjetu cinaa dhaabbachaa yaada walii kennaa qeeqa walii kennaa osoo deemne eenyumaa wal hojjechuu dandeenya uummata bal'aa qabna waan ta'eef. Garuu uummata bal'aa uummata Oromoo gaaddisa akka baala odaa hedduu akka sanyii xaafii bal'aa akka galaanaa kanaaf hojiin nu hojjennu kan nu hafutu caalaan hojjennee jiru.
uummata bal'aa qabna waan ta'eef kanaafiyyuu hayyoonni keenya sadarkaa garaagaraarra jiran aartii oromoo irratti hojjechuu qaban. Ayana waka 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 gesani ayan tutarga waka gesani ayan tutarga waka gesani ayana waka 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 gesani ayan tutarga waka gesani ayan tutarga waka gesani. Ayana waka bagagesani ayan tutarga bagagesani 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 bagagesani. Ayana waka 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 no mama ayan tutarga harga umrin turama ayan tutarga harga umrin turama ayana waka 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 no mama ayan tutarga harga umrin turama ayan tutarga harga umrin turama. Egamee tufaan yeroo ayyaana maaliin dabarsa? Keessumattuu guyyaa ayyaana weellisaan eessatti dabarsame? Weellisaaf poolisiin hojii isaa wal fakkaata beektaa. Waltajjii hojjechuudhaan uummata bashannansiisuudhaan dabarsita. Poolisiin immoo maal eegaa? Nageenya naannoo isaa eeguudhaan dabarsa miti. Yeroo baay'ee weellisaan manatti hin dabarsu baay'inaan. Hoo carraa isteejii argachuu yookaan immoo hojiin jiraachuu baate manumatti maatii kee wajjiniin sagantuma miidiyaan daddabarsurraa dhaggeeffachaa bu'aaraa yookaan immoo maatii waliin dabarsita. Ani yeroo baay'inaan sagantaan qabne maatii kee baadiyaa ayyaana baadiyaa tokko akka miidhagu beekte achittan dabarsa baay'inaan yeroo hojii qabu immoo isteejii hojjechaan dabarsa. Ayyaanni baadiyaa maaf miidhagame kan magaalaa caala? Aadaadha. Wantuma Oromoon dur godhu waan Oromoo urgaa wayiitu jira kan magaalaa baay'een fedhu. Wal makee jira jechuudha. Eeyyan akkamatti si dhiyaataa isuma wanti jette qilleessa gaarii fudhachaa horii kee ilaallachaa waan baay'ee dabarsita ayyaana baadiyaa keessatti. Magaalaa carraa miidiyaa daawwachuu wanta adda addaa waan hundallee argita waan ta'eef kana wal caala malee waan biraan qabu. Anaaf immoo ayyaana jechuun gaafuma nyaattee dhugdu ayyaana fakkaata malee guyyaan hunduu naaf ayyaana gaafa nyaattee garaagarummaa guddaan qabu. Waanuma aadeeffamee barameef aadaadha akka ayyaanatti ayyaaneffama malee hojiidhaan yoo dabarseera natti tola ayyaana. Weellisaa kam dinqisiifatame akka weellistoota Oromoo keessaati keessumattuu weellistoota hangafaa keessaati weellisaan dinqisiifatu jira keessumattuu fakkeenya kan sii ta'an. An akka weellisaatti nama aartii Oromoo irratti Oromummaa isaatiin uummata Oromootiif waa gumaachuuf akka kiyyatti beekteen Oromoodha jechuun Oromoo nama taasisu uummata Oromootiif waan gaarii hojjechuudha. Hojiin hojjetamu laala jechuudha. Eeyyeen isa kana maafan jedhee barreessas ta'ee aartuma Oromoo kanaaf namni qofa'eet illee waan xinnoo ishii gumaache anaaf fakkeenya guddaadha. Maaliif ree galata namarraa na iddoo aartii Oromoo hojjettu fakkeenyaaf waan baay'ee keessa waan dabarreef kasi galateeffatu Oromummaa keeti. Oromummaa keessatti galateeffatu inni hangafamu aartist Alii Birraati baay'ee naaf fakkeenya jedhee kan yaadu akkasumas Taaddalaa Gammachuu baay'eetu jiru kana. Mee sirba isaanii keessatti tokko hordoftoota keenya nuuf affeeri. Sirba aartist Alii Birraa keessaa tokko asumaan dhaggeeffattoonni OBN sirba aartist Alii Birraa asumaan sin affeereeraa.
kilippiiwwan afaan Oromootiin hojjetamaa jiranitti yoo deebine maal fakkaatu? Sadarkaa akkamiirra jira jettanii akka weellisaa tokkotti kilippiiwwan afaan Oromootiin hojjetaman yeroo ammaa kana qulqullina isaatiin wal qabatee aadaa fi ammayyaa wal makuu keessumattuu iddoo tokko tokkotti aadaa fi ammayyaa yerootti wal makuun jira. Yookaan aadaa qulqulluu miti yookaan ammayyaa qulqulluu miti. Akkuma waliigalaatti uumamee gama kanaan qeeqatti qabdu yookaas immoo wanta tubatte maaltu jira? An akka dhuunfaa kootti osoo wanta Oromummaa argamu Oromoon aadaa qabaa, safuu qabaa. Yoo waan tokko hojjettu safuu uummata kanaas eeguu qabda. Hawaasni waan dubbatu keessatti ilaaluu qabda. Fedhii uummata keenyas eeguu qabda. Kilippii irratti of eeggannoon osoo godhame baay'ee natti tola. Maaliif waan nu fakkaatu umma fakkeessinee waan hawaasa keenya fakkaatu hawaasuma keenya fakkeessinee waan ammayyaa ta'e immoo addatti baafnee odoo hojjenne namatti tola. Kun yeroo tokko namuu ogummaa ofii qabu irraan maallaquma socho'a malee ogummaa kanaan guutummaatti namoonni hedduu warri baratan hin jiru. Nama hojii fiilmii kootiif jecha kaameraa waggaa tokkoon barachaa ture. Qeeqa kennuudhaaf yaada fudhachuuf waan inni hojjetamu irratti yaada kennuudhaaf jecha jechuudha. Of eeggannoon akkanaa nama hedduu bira hin jiru. Waan beektu tokkotti yaada kennita. Waan hin beekne tokkotti kennuu hin dandeessu. Namoonni hedduu ogummaa kana waan wanti hin jenneef maallaquma kafalanii namootuma afaan hin beekne illee waraabsisu yeroo baay'ee. Kanaaf gadi bu'aa dhufa. Qulqullinni isaati illee gadi bu'aa dhufa wanti hojjetamu sun. Yeroo baay'ee mari'annee even daayireektaru mallee hiikuma daayireektaraati illee namoonni hin beekne baay'ee jira. Hojii tokko humna kan itti godhu daayireektara. Daayireektara gaarii argatee hojii sun daayireektii ta'ee kaameraa sadarkaa isaa eeggateen osoo waraabame wanni miidhagneef hin jiru wanti keenya wanti cufti ni miidhaga. Akka miidhagu san garuu wal dhaga'uu fi yaada walii kennuu fi wal hubachuu dhabuudha. Ani hojii kiyya gaafsitti agarsiifte ati kiyya gaafa natti agarsiifte waliif yaada saffinnee osoo wanti goone hojii bareedaatu hojjetama. Rakkoo wal mari'achuu dhabuu fi itti yaaduu dhabuuti caluma jedhamee waraabbiif gadi ba'uuti kan yeroo baay'ee qulqullina hojii keenyaa dhabsiisaa jiru. Akkasumas immoo ispoonsarri adda addaa waan hin jirreef deeggarsi garaagaraa waan hin jirreef namuu humnuma qabuun waanuma isa keessa jiru san uummatuma isaa biraan ga'uuf waan fiiganiif qulqullinni dhabamaa deema. Rakkoon dinagdee gama adda addaa waan jiruuf kanuma rakkinni inni jiru. Tolemee keessumattuu mee gama walalootiin mee waan jiru amma sirboonni tokko kilippiin isaanii baay'ee miidhaganii baay'ee namatti tolanii garuu walaloon isaanii baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun mee sirba tokko yookaas immoo aartii aadaa saba tokko hagam tokko gabbuusa guddina aartii tokkootii dhiibbaa akkamii qaba jettamee sirboota keessumattuu amma gaduu jaalalaa kilippiitiin kan hojjette kana kan ji'a sadii hojjette walaloon isaa baay'ee nama harkisa. Kilippiin isaa utuma gadi bu'aa ta'e illee walaloon isaa hedduu namatti tola. Garuu tokko kilippiin isaanii baay'ee gabbu'ee baay'ee ol ka'ee kilippiin isaanii haalli itti gadi bu'u hin jira. Inni kun hagam tokko dhiibbaa qaba. Ani walaloo irratti tokko bilchina si gaafata kaa'amma nusaanis bilchinuma aartii Oromoo kana keessa tureef jiruuf jireenya koo aartii Oromoo irratti hin dabarse jechuu dandeessaan. Yaadada bilchaachaa dhuftuun haala itti hojjetu san nama sitti aanee jiru namatti inni muuxannoo sirra qabu nama kalaqaa san sirriitti argisiifattee bilcheessita. Utubaan hojii kee kana asitti siif kaaseera ayyaanoo aartist ayyaanoo bariisooti jedheera sitti meera. Kana mari'achuu kan danda'eef kan immoo hiriyaa gaarii qabaachuun gufuu hedduu keessas baatu akka baatu illee si godha. Waliin mari'achuu dhabuu fi namoota dantaa kennuu fi dhabuudha malee osoo yaada walii kennanii wanti jedhani wanni bilchaatan tokkuma hojjetama yeroo kamiyyuu. Maaliif ofitti amanamummaa ofiitiin deema namni baay'een beekte akka bifa qindaa'een hojjechuu irratti nu baay'ee gadi bu'uudha. Qeeqa walii kennuu irratti. Nama cimee hojjete tokko cimina isaa san dinqisiifachuu. Hojii ganaa reef bahaa jirutti immoo yaada walii kennuu qeeqa walii kennuu. Bakka hin walitti himuu aadaan godhanne nu biratti beektan. Kanaaf hojiin keenya gadi bu'aa dhufe. Kilippii immoo kan bareechu qarshii gaarii qabattee toodattee gaafa ogeessa kaameraa cimaatti qarshii kennite akka itti waraabamu gaafa ogummaan guutame miidhaganni maallaqatu miidhagsa waan hundaa waan ta'eef. Walalicha sanis akkuma kilippii san immoo namni immoo itti yaadee dantaa kennee fi itti yaadanii odoo fidanii walaloo san qindeessee namaa sirreessus kan yaada gaarii kennus namni bilchaatan baay'umatu jira. Wal hubachuu dadhabuuf wal barbaaduu dhabuutu kana fide jechuu barbaadeen. Qindoomina jettee waan yaadachiistamee artistoota keenya gidduu qindoomina akkamii jira keessumattuu wal deeggaruu wal qeequu bakka akkasiitu akkasitti fooyyessitee bakka akkasitti sirreessitee jedhanii wal qeequun kun hagam tokko jiramee artistoota gidduu waan hubatte. An akka kiyyatti wal qeequun kun baay'inaan hin jiru. Namuu mataan fiigaara baay'inaan jechuudha. Ani immoo akka kootti nama jechuun nama guddaa jechuun artistii guddaa jechuun yookaan nama beekaa jechuun nama guddaa jechuun xiqqaasan nama guddiseedha. Nama xiqqaasii gadi san horachuu qabdaa nama guddiseedha nama guddaa jechuun. Kanaafuu yeroo kamiyyuu immoo osoo yaada kana immoo walitti fidee kan walitti ijaaru namu akkuma wal beekuun hiriyyummaan deema malee wanni qindoome tokko baay'een jiru. Qeeqa dadhabbinaa walii kennuudha malee qeeqa wal cimsu walii kennuu hanqina hojii saniif dantaa itti godhee hojii keessan bilcheessa walii kennuu irratti dadhabbina guddaan nu keessa jira. Malee
namoota hedduu qabna namoota hayyuu hedduu qabna nama aartii keenya iddoo fedheen ga'uu danda'u nama hedduutu jira wal dubbise wal hubachuu dhabuuf wal ijaaruu dhabuudha malee hojii keenyaaf dantaa kennuu dhabuudha malee walitti dhufnee waan baay'eetu hojjetamuu danda'a. Kan immoo aadaa wal qeequu aadaa yaada walii kennuu aadaa wal cinaa dhaabbachuu wal dinqisiifachuu hin qabnu baay'ee. Kanaaf hojiin kan badaa deemu. Akka wallisaa kana wanti tokkotti abbaa argachuu qaba aartiin keenya. Akka mootummaattis hin jedheera hawwaasa sadarkaa godina aanaa magaalaa keessaan dhuunfaa baduun isaa aartiin keenya baduu mul'isa malee waan biraan mul'isu. Ogbarruu irratti illee maal irratti illee haa ta'u. Yookaan yuunivarsiitiiwwan garaa garaa keessa warri jira warri tiyaatara barsiisan ogeessonni hayyoota hedduu qabna itti fayyadamuu hin dandeenye malee warruma ogbarruu irratti bobba'u kana warruma aartii hojjetu kana walitti qabanii leenjii gaggabaabuudhaan sammuu namaa qaruu qaban jijjiiramuu qabna. Hanga yoomitti namni keenya yeroo ammaa yeroo itti walaluuf yaadaloon amma duratti kaafteerti qulqullinni kiliippii maaliif gabbu'ee amma kan koo osoo sii kaase hojii san uummata biraan gahuudhaaf yeroo baay'ee miidiyaa irraa ture kiliippii lamanuu jedhe sin jedheera osoo mucaa sun kiliippii san waraabbii irratti na deeggaruu baate waardii Muhammad mucaan jedhamu hiriyyaan kun na deeggaruu baate deeggarsi shubbisoo san irra jiraachuu baate kiliippii tokko qarshii 30,000 eessaaf iddeet hojjesiif taate 25 itti baafte bilisaa yuutuubiidhaaf kennita. Akkamitti danda'ama kun akka deeggarsi tokko dhufu hojii bilchaata hojjette garuu namni karama ta'een illee ofuma sii dhaggeeffata uma dhagaasi. Kanaafuu qulqullina isaa fiduudhaaf ogeessonni karaa garaagaraa jiran hayyoonni jiru baay'eetu jiru hayyoota sanitti fayyadamne leenjii gaggabaabaa aartistoota illee lafaa dhufanis ta'e kamiifuyyuu osoo kenname hojiin keenya qulqullina argataa deema. Egaan hordoftoota keenya qophii keessummaa keenya gara xumuraatti fidaati jira. Sana duramee gara xumuraatti tuun fidin dura Tufaan sirba tokko nu affeertee hordoftoota keenya nu affeertee gara xumuraatti geessina. Amma sirba illee sin affeeru walaloo tokko si affeera kitaaba keessa. Ayyeen. Dhufe kunoo karaa gahee osuman tiradhu osuman gufadhu. Dhufe kunoo istiidiyoo OBN gahee. Osuman tiradhu osuman gufadhu kan na dhoofte gufuun kan dhugaatii miti kan dharaati kan dhakaati miti kan namaati sin dubbisa jennaan diddee dubbii kan koo silaa sittan hima kuni maaliif ta'a sunoo maaliif ta'a ijatu na arga gurratu na dhagaha quuqam garaa kootii buleen nama daa'a neetwoorkii wal qabee dhugaan iddoo dhabee gocha abbaa garaa ni dubbanna geesse obsinii obsina jennee tarra geenye osoo dhugaa qabdu dhugaa dhabnee teenye. Osoo dhugaa qabnu dhugaa dhabnee teenye ni tura malee mana fakkeessa fi sobaan ijaarame qilleessatu diiga kanaafan dhugaa koo barbaacha mataa lafaan qabee fiiga ani qofti rakkoon qabu kan dhibetu na dhibe dhugaatu qallate kanaaf keessi kan koo yeroo cufa nagadda osoo harkaa qabdu ormaammaa sagaddaa mee tokko haa taanu tokko dha'uu dhabu kan dubbii fiffidu bahaa dhiyan jennu kaabaa kibban jennu hundi tokko haa taanu yeroo sanni kan bilisummaa baanu. Nan kolfa malee hin jiru. Nan kolfa malee hin jiru. Ilkaantu na kolfa. Nan obsa malee hin jiru dirqama afaan obsa. Garaan koo maraate obsa illee fitate akkamittan obsa. Dharti injifatee muka jiidhaa gogsa. Nan iyyaa. Garaan koo na dide. Dide fiiguuf ta'a. Yaa fiigu malee gara mitta fiigaa. Osoo dhugaan jiru dhugaan bakka dhabee sobni mana diigaa. Sin jaaladhan jedhu.
siinii miti isa malaammaltummaa hojjetee kiisii isaa guutu isa sabbata aayoorraa qarshii sabbatarraa hiiku isa surree dhiirarraa baafatee ofii isaatti qullaa fiigu siin jaaladhan jedhu siinii miti siin jibba siiniin jedhu kan kee kun na dhibee siin jaaladhan jedhu siin jibba siiniin jedhu kan kee huma baay'ate cubbuun kun dhibbaa ilmi namaa cufti kanumaaf si jibba cufti hawaasni keenya mee tokko haa taanu tokko taanu malee ifatti hin baanu hawaa rabbii keessa laalaa urjii rabbii waan fakkaattu hawaa rabbii keessa laalaa urjii rabbii waan fakkaattu tokko ta'uu qabna nutuu wal qabna maaliif yaada wal dhabna dhaamsa siif dhaama lubbuun du'an ooltu jiraattee darbuun gatiin qabu seenaa hojjettee darbuu qabda hin dagatin dhaamsa siif dhaama da'umsi ciniinsuun booda hin dagatin dhaamsa siif dhaama da'umsi ciniinsuun booda ulfaadha. Xumura irratti carraa kanaatiin namoota ittiin baga siin ga'ee jettu ayyaana kana baga siin ga'ee jettuu fi namoota galateeffattus yoo jiraate. Hunda dursuudhaan namoonni galateeffadhu namoota gama aartii hojiiwwan hojjedhu kana keessatti utubaatanii na cinaa dhaabbatan weellisaa Ayyaanoo Bariisoo akkasumas ogeessa kaameraa Waardii Muhammadii fi daayirektara koo kan ture Beenyaa Dhaamaa fi Taataq hunduma gama aartii Oromooti yeroo hojjedhu cufa kan na cinaa dhaabbatan hundaa fi hunda isaaniitu nan galateeffadha. Nama aartii Oromooti waan gaarii yaadu eenyummaa isaa waan gaarii yaadu hojii koo akkan hojjedhu galmaan ga'u nama cinaa dhaabbatan hundaa nan galateeffadha. Ittaan sun immoo hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana qillee kanaan baga isiniin ga'een jechuu barbaada hundumaanu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya nullee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan irra deebi'uudhaan baga ayyaana qillee nagaan isin ga'ee jenna. Egaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan keessumaan as istuudiyootti affeerrannee weellisaa Tufaa Wadaajuudhaan illee waliin turtiin taasifne kanumaan gammaatti isin waliin turre taasisna waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha qophiilee OBN waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bagagesani, 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 bagagesani,